sababa nama tokkootiin namni baay'ee maalta in arrabsama jechuudha sababii nama takkittiifi sababuu isaa immoo anu beeka waan isaa immoo anatu beeka istee kun akkatti bareeda walirra laalaa midursu akkatti bareeda hoo sakkana godhan santu bareeda uffata kana baasawee erga fuudhee dhufee har'a narra ga'e har'a waggaa meeqa kun har'a narra ga'ee dhugaa isiniin jedha istee qaamina laalaa nagaa keessan hin daganne nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu bakka jirtanitti lafa jirtanitti akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jala obboleettiin keessan barmeetaan tokko immoo sana dhugaa fokkisa haa fokkisa sirraa fokkisa jirtu fayyaa keessanii dhugaa waaqayyo ani jira galanni gooftaadhaaf haa ta'u sababa harree dhaltuutti wadalli galaafatamaa jedhu jecha wajjira obboleettii tokko sababa intala tashoomaa adabaa baaliitti namoota bira dutte maali jennaani dubartoonni biyya arabaatti galtu uffata babbareedaa yoo uffatte maal rakkoo qaba uffanni hin jiru moo yette viidiyoon kalee ganama gadhiise tokko irratti akkanaaf aarii ishii naqweesse jennaanidha uffata haaddisii dhugaa isiniin jedha shaanxaa kee baase foon haadha koo diraachee dhugaa waaqasini baasa bu'ee obboleettii xiyya kun 2006 bitamee laa amma ammas akkana bareedu laalga argite uffata miti sammuu yoo keessi toleesi gammachiisee fayyaa qabaattee jettee chaappoon yoo asitti murattee qullaa deemuu hin danda'ama. Chaappoon asitti uffannee keessi gammachiisee gaafa jedhe jechuudha. Yesuusiif haa galatu nan gadda jechuu koo miti. Waan hundumtuu immoo fayyaadha lammaffii immoo qallal gootee ilaaluu qabda. Uffata dhabnee fi miti dubartoonni biyya arabaa fi gattii gallee Ela kan dhugaadha kun 2006 bitame uffati kun kootii kun jechuudha dhugaa isiniin jechaa jira yaada akka carra kaleessa fadhee karaa wayii deemee asitti fannisee isinitti agarsiisaadha isti mee kun akkanatti deema kun immoo harma uffadhee aarii shaanxaa kee fuudhee akkanatti akka deemu natti hima akkana godhee Wanna brand rubati lalina sorry sababni isaa oma gochuun danda'u rakkoodha manni xiqqooni hin beektu Yesuusiif haa galatuwani xiqqoora mucaa dhiisuna wayyaati duuba kee qulqulleessi tigisti ebaluu nagartuu viidiyoo isaa hin jedhin arguun dadhabne tu akka garaati maaliin godhudha tu akka garaati mana saddeet gedhe kee jiraachuudhaaf fedhiin kan borganama hin taa'arra ta'uu amma ta'uu didee malee Lugar borganama hin ta'a kun baasama warqiidhaan seenaa warqii miti jaanki yoo haaraatti ta'e nolaalaa rafiti tere nan faam waan isinitti mutu jira qoosaa miti ani gaaffii bichaa deebisuuf hin dhumne obboleettii kanaaf maftii yoo jette isaan jibkoobbortaa fadheen gaafsan torban irraa baarkii deemee bokkaa waan roobu achumarraan viidiyoo sana irratti waa dubbattee jechuudha viidiyoo sana irratti nishirii dabbaramte maaliif uffatuma gaariin uffattanii dubartoonni alaa galtan jette obboleettii kiyya uffanni dhabamee miti kuno la warqii miti kana bitadhaa fakkeessa insobinaa ka fakkeessa bitaateera kana irratti kamiin dabalaa diida dhaquu fi dhugaa waaqa gaafii kana deebisuu bichaa miti karaa wayii irra jira gooftaaf ulfinni haa ta'u nagaan deemne nagaan gadi naan jedha jaarsa konnaa bitee baase weennaan hirume dhugaa waaqayyo siniin jedha hin qoostuu Fata jaarsi kana bite keessa liizariin kun baaxaa itti nama rara. Maal mul'ata ko intini kun asitti marbeetaa kun mana to ijoo viidiyoo waraabuun baasa qalbii isinitti fakkaate. Sababiin isaa wayin kaameraa isiniin sirratu dhugaa isiniin jedha iddoo keessanii wayin duuba keessan tun bareedu asirraa wayyaa laata achirraa wayyaa laata jettu. Baaxaa itti dhugaa waaqaa isiniin jedha. Yeroo viidiyoo waraabuuf jennu qodaas gurreetti of jala. Amma tokko sunitti taa'ee donnee intini enne. Akka carraamu kaameraa keetti waan mul'atu nabamu kooti jaarsa kiyyaa naafiti fadheeni anillee waldaa dhaquuf durraa suddoo bira doon naqun qabu yoo qodaa bitu deemeen alatti yoo akka carraa kiniini kafaa dhaqeen alatti yaada sobee hudduu sirriitti raasa walduman deema akkanatti wayyu moo lamaan isaa akkanatti keessa gadi jaarkaanota sana ilaalii naaga lamaan isaa gadi kaa'u lakki qo'aa mallee istaanii biraa sirriitti agarsiisa. Kabisi kana dhugaarran gadi fuudhee shaarbii kana salaarran gadi fuudhee kana wajjin bitee ilaalame jaarkaanuma kanarran kaadha dhimma keessan islaamtanii dhiiftan akkatti bareeda dhugaa jalaan immoo fadheen jira akka isin hin dabbarre
Masoobii kaleessa galgala viidiyoo gadhiisa irratti ganaan gaaffii keessan deebisa abshiruun eegaa. Shurrubbaa kiyya naan qabsiifadha. Shurrubbaa kiyya shaashini dadda maali jennaani rifeensa kiyyan dhussadha. Maali yoo jettani hin bareedu xiqqoo tureera erga naadhee yoon barbaade nan uffadha. Waaw yoon barbaade dhugaarra uffadhee takkaa gadi fuun kunis ilma biratti. Waaw faxaarii waayee siyaamurra. Inni nyinde dhugaarra nga fuudhe shaarbii kana ila argitanii kamsingi lafa silaaltan dhimma keessanii mana kiyya silaaltan dhimma keessanii kalli waldi yaani boru waaqayyo waan bal'aatti na baasa. Yoo akkatti fadhe liizarii konnee laa dhokata. Baazawee carqee agarsiisuu dhattaa mana qulqullummaa dhatta jechuun keessanii lolu soorii carqee agarsiisuun dhaqu. Ammallee saalii biraan tashadhanii. Achumarraanii obboleewwanii masoobii sanan bitanna birrii meeqa jettanii birrii 4,500 jette. Amman gaafadhee kaleessa akkuma argitanii mucaatu nu jeeqe waan ta'eef ijoolleen lachuu kan koos kashii simbooni ijoolleen nu jeeqanii sinitti himuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf iyyuu sinitti himuu kaleessa waan hin dandeenyeef amman gaafadhee dhufe birrii 4,500 jette masoobii. Wayyoo galagalee kaatoon sin loltu. Ayyaa waaqni nama bal'aa naa kenna akkuma obboleewwan gaarii naa hawwan. Stiaman toshadhee ilaala. Nani dhadhee deemu malee mataa qulaan deemu mataa kiyyeetu. Homaan taane garuu yaa injiraa mitiiree yeroo tokko. Ganaa jedhanii nama guddaa fakkaatuun injiraa mitiiree laa. Akkamitti ni dadhaa? Bareedee akkattuu akkamitti akka uummatti ni dadha. Akkana godhee salaallee uffachuudhaa ta'a ture ni uffadhu. Akka durii biyyatti dadhnu sanatti daddala. Okay? Akkanatti ni dadhaa mucaa kiyya baatadha. Ookasugutu galaata. Faarfattaa godhuma. Ookasugutu galaata. Laafee mogolee dinaakoo. Daddaa bira ifa qooqa. Olaf jedera bakongo angam madeta buraga. Amma kana fataatiin goone taanaan qeessin fataan jettanii yoomiyyuu baazawwee shaashin duritti akkatti narraa bareedu jedhu malee gabaan naquun mucaa keetti suffiseen jiraata akka asirratti agarsiisaa fide qodaan kee ilaalina qoomna gara dubbachuuf kaamma masoobii gaafadhee nufi dhugaadha abbaan hin bitata ta'ee baay'ee itti dadhabeen hodhee dhugaadha moo harka isheetitti ergan safara kanatti galee xumurte dhiyoo kana xumurte jechuudha baay'ee dhugaa waaqa siniin jedha sibiila tarii sobee dhugaa waaqayyoon jedhu abbaan bitattan arguu dandeessu sibiila kana jedhe xanqaarri Yesuus jabinni isaa marfee maal takka kee beef hin beeku dhugaadha harka ishiin hodhite sutaa widdiidha kirriitu widdiidha kanaafuu 4,500 naa gurguri. Kominti keessan dhaqee dubbisiisee agartee jechuudha gammaddee warra eebbiftanis bataam itti gammaddee jirti kanatti naa gurguri naan jette abbaan bitachuu barbaadanii lakkoofsa maxxansi warri jettanis shamma isinis maxxansuu nan danda'an jira seeran eeggadde laayif irratti maxxansi har'aan guyyaa sadaffaa lakkoofsa kana maxxanse akkasii isin jira akkatti bareedee waldaa koo dhaquuf hin jira Yesuus sin gargaara sinillee galtanii bareeddanii waldaa keessan hin naxxusin jaalladha viidiyoon biraa walitti deebinutti nagaan tura moonee koo fidee sinitti agarsiisa akkamitti akkanii itti uwwisee jiru jechuudha. Anda ifama waan indo gogore wajiraate mono kalcha waldaa dhaqa nama amatta nama arrabsita ina manne na arrabsine sini fibsu gooti isti amantana kana wayya biti dhuga kana wayya mosa kotti biti alalan kotti membasa tol maani urba mosi op ma godalita ala gude ni mo jalan gulacha ke wade silawan bilake wade silawan bilake mucha berarti kau curi, ini misalnya, hai jadi, hai good morning, lala ujakan di sekilan, hai jadi, jentu jadi, bakas ini enggak ure, enggak dam itu kosa, mau jalan ini bukan harga jelas sorry, op, hala kamal gue sore hala butati, karena fusin jalan dah, minta coba badan masuk bishe, bisa dah sini bisa ges yon jetan sini pingges dosa rati.
waan abbaa biraatiin soba hin qabne waan itti dabalata hin qabne waan ishiin kashiishii barbaaddeedha harka ishiin hodhite waan ta'eef ani isin sobuu sin barbaadu sobee sin beeku waaqayyoof haa galatu bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha amma gaa waldaa koon deema ijjina gaa walloo argitu viidiyoo kana daawwadha isiniin jaalladha amma viidiyoon biraa walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jedha ishi ciao gaaffii biraa qabaattan immoo naa barreessaa dafee isinii deebisuuf yaalii godha viidiyoodhaan akkuma kana please video ko na lala gwa waaqayyo na lala